Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bakka jirtan maratti nageenyi keenya isin bira haa ga'u jecha. Egaa akkuma argitan har'a aanaa Oomoon addaa magaalaa Asandaaboo ganda jedhamtutti argamna jechuudha. Amma egaa akkuma beekamu obboleessa keenya maqaan isaa Toofiq jedhamu tokkotu jira kan itti goree hubadhe jechuudha. Egaa Rabbii isin gargaaru hundumti keessan sagalee kana dhaggeeffattanii share walii gochuu qabdu jechuudha. Maaliif fayyaan kan Rabbiiti, afiyaan kan Rabbiiti, kan namaa kennu isuma, kan namarraa fudhatu isuma jechuudha. Egaa mucaan isin argitan kuni Toofiq jedhama jechuudha. Toofiq jedhama. Kun haatillee bakka kanatti argamu jechuudha. Haatisaa. Egaa mucaan kuni mukarraa kufeetu jechuudha. Kan inni akkana ta'ee jiru jechuudha. Amma kunoo miilli yoo namni kaasee bute malee hin socho'u jechuudha. Dandees gadi bahu wallitu har'a waggaa ga'eera jechuudha mucaan kuni. Mee isumarraa ammoo waa tokko gaafannee barrame mee. Toofiq assalaamu alaikum. Wa alaikum salam. Nagaadha. Nagaadha. Mee Toofiq akkana ta'uun kee maalirraan kan ka'e? Mukarraa kufeetanii. Mukarraa kufeetan akkanan ta'ee. Eega kuftee waggaa hammam geesse? Waggaa tokko. Waggaa tokko. Mana yaalaa deemteettaa? Mana yaalaa deemeen ture. As Jimmaa deemeen ture. Kara Finfinneetti deemuu qabda naan jedhanii. Jennaan dandeettii immoo hin qabu ture. Dhiiseetuma mana jira. Okay, gara Finfinneetti si dabarsanii naani sababa dhabiinsaatii fi mucaan kun kunoo mana keessa ciisaa jira jechuudha. Tureera jechuudha. Hanga ji'a erga ciisaa jiraate ji'a 6 caaleera jechuudha. Mucaan kun erga shalalee jechuudha. Lafeetu cabeedha, lafeetu miidhamaadha. Sababa kanaaf rakkatee akkanatti ciisaaraa. Egaa nama Rabbiin warri Rabbiin isiniif fayyaa kennitan, fayyaa Rabbiin isinii kenne fayyaa qabdanu warra fayyaa hin qabne bira dhaabbachuudha. Kan Rabbiin fayyaa nuu kenne alhamdulillah. Jajjabaadhaati yoo gargaaruu dadhabdan shirshi walii godhaa nama gargaaruu biraan akka keessanu amaanaa jenna mana kennaani. Egaa mee hayyoo simeet akka dubbifna. Assalaamu alaikum. Wa alaikum assalam. Fayyaadha. Fayyaadha. Jirtu. Jirra. Ilmi keessan kuni mana yaalaa geessitaniitus? Geessineerra. Ishee. Geessinaan nu dabarsaniiru. Gara Finfinneetti hin dabarsan? Finfinnee. Gara Finfinneetti hin dabarsan. Sababa saantima dhabuutiif yookiin immoo waa dandeettii dhabuutiif jechuudha. Ilmi isaanii kan silaa akkamamee fayyuu danda'u jechuudha. Akkanatti shalalee ciisaa jira. Egaa akkuma beekamu kun haryoon harka qalleeyyiidha. Kanaafuu mee uummanni Oromoo lammiin keessan maal akka isinii godhuu barbaaddan? Gargaarsa akka nu gargaarsa barbaanna. Inshallah. Gargaarsa Rabbi isin gargaaru yoo dandeessan na bira dhaabbadhaa jedhu ayyoon keenya jechuudha. Akkuma haadha keenyaati. Egaa ilmoodha gara haadhaa ni beektu jechuudha hundi keessanuyyuu. Kanaafuu namni Rabbiin isiniif laaffisee bilbila asirratti isiniif hin laxxafa jechuudha. Asirraan nu qunnamtanii bira dhaabbachuu dandeessu. Obboleessa keenya kana Rabbiin isaa hafayyisu. Bira dhaabbannee immoo nutis hafayyifannu. Rabbiin afiyaa keessan hin fuudhin jechuudha. Utuma hojiidhuma kana hojjetannee akka hin bulleeffatu Rabbiin afiyaa keenya fuudhee hojjetannee buluu hin dandeenyu jechuudha. Kanaafuu isin hin bahin khayrii guddaadha. Lammii keessan bira dhaabbachuun dirqama. Lammummaa walirraa qabna, amantaa walirraa qabna, obbolummaa jechuudha. Kanaaf hundi keessanuyyuu bira dhaabbachuu ofeettan. Bilbila isaatti maxxanfamee jiruun inshaallah yoo Rabbi jedhee ilma obboleessa keenya kaanii akkamsiifannaa jabaadhaa wal jabeessaan jedha. Galatoomaa. Egaa kunoo jechuudha Rabbiin hojii Rabbiiti. Kunoo miila isaa jechuudha. Ayyoon bira ta'anii ofii isaaniitii yoo buutan malee socho'u jechuudha miilli isaa. Miilli isaa amma achi kaa'achuu hin danda'u miila isaa? Hin danda'u. Isintu fuudhee achi kaa'a jechuudha. Egaa miilli isaa kunoo akkanatti hafee jira jechuudha. Rabbiin fayyaa keessan hin fuudhinii. Kuni ijoollee ture, ijoollee dargaggeessa jechuudha. Haadha bulfatu ture jechuudha. Rabbiin afiyaa fuudhee akkana godhe jechuudha. Rabbiin afiyaa keenya nuuf eegu. وما متي أيو إن شاء الله وربي يدعم فيا أبشر